Okay. Optimal solution walitti deebinee jirra. Optimal solution innaa laallu testing optimal solutionidhaaf karaalee nuti steepiin itti nuti transportation cost allocate goone kana total cost isaa immoo optimality isaatti laallu karaalee lamaanii inni tokkoffaan stepping stone method inni lammaffaan distribution mode method kan jennuun kun jechuudha. Garuu processni kun hanga nan opportunity costing kan jennan z negative ta'utti itti fufu. Akkami kan jedhu theory isin dubbisuu dandeessu calculator irra dheenii akkamitti akka hojjetan isinitti agarsiisu stepping jirtuu fi ammallee akkamitti akka nan optimaalii fi optimaality adda baafannu laaltanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Ammaaf kallattumaan question biroon dhaqee inni tokkoffaa kabajamtoota hordoftoota keenya wanni isin adda baafachuu qabdan asitti inni tokkoffaadha innaanii fi optimal faristi innaa laaltu gaafiin innaa isin gaafatu waa lama isin gaafatu tokkoffaan initial feasible solution hojjedhaa eegas booda immoo optimality hojjedhaadhaa isin jetti lamaan keessaa isin gaafatu jechuudha. Initial feasible solution innaa hojjettan transportation costs hojjedhaadhaa jechuu danda'a gaafiin ammallee san booda tooftaa reefu hojjenne paartii saden darbee hojjenne keessaa vam list cost method fi north west fayyadama isaan keessaa tokko fayyadama tokkochaa sanitti maal godha solution for optimality hojjedhaadhaa jechuu danda'a. Fakkeenyaaf fudhannu amma use north west cost method to find the feasible solution fayyadama adda baafachuuf north west cost method fayyadamaa jee ammallee deebi'aa eegas test solution for optimality godhaa jee optimality solution godhuudhaaf tooftaa lama qabna stepping stone dhaaf mode of distribution garuu initial feasible solution fayyadamuudhaaf step sadeen vaamiidhaaf LCM fi NWCM yookaan north west method fi list dhaaf vaamii fayyadamnee isaan sadeen san fayyadamnee optimal godhnes sadeen keessaa inni immoo kana nuti ilaalluma north west cost method dha je innaa isinii kan question bifa kanaa isinii kanuu danda'a tan dalagamin isinii kanuu danda'a tan north west cost north west yookaan vaamii yookaan list cost dalagamin isinii kanuu danda'a. Isin immoo garuu isa kana daftanii karaa feasible solution takka immoo occupied cell jiraachuu qabdu. Fakkeenya north west cost dalagu jalqaba kan durarra jiru kanarraa eegallee ni kanaa isin ilaalu. Demand keenya meeqa 50 supply keenya meeqa 100 kam duratti ka supply demand kanaafuu meeqa isin 50 kan 50 biroodha 50 innaan kanaaf forii kanarra meeqaan noofa 50 gisee satisfy godhe meeqaan 50 naaf kanaafuu immoo haafee maal hin dhaamaa jechuu asiin kan lamaffaatiin dabre allama asiin asirratti immoo giseenii fi project B bira dhufe demand meeqa 150 garuu supply meeqa 50 qaba. Asin meeqa 50 biroodha maaliif diimaandiin keenya reefuu 100 qabu keessaa 50 reefuu kannee jira 50 reefuu kannee 50 kan gisee dabala kamma kannee kamii gisee dabala 100 taame kanaafuu kannee fixee jira jechuudha kanaafuu kan akka jirutti naan dhaamsaa jechuudha. Kanaaf emma kami kana jechuudha F2 B2 F2 B2 dha jechuudha. Asiin dhufu. Asirratti 50 ennaan asii kanaa kanne 50 reefuu kana giseen asiin dhaamsu asirraa dhufee 50 irra sun qabu. Kanaafuu 50 giseen irra meeqaan naafa 100 hafa jechuudha. Asitti immoo jechuudha diimaandiin keenya meeqa 100 supply keenya immoo 200. Kanaafuu kamtuu durra guddaa supply irra guddaa kanaa 100 biroodha. Kana immoo garuu iddoo akkana gaduutti naan dhaamsa. Garuu supply jirurraa 100 irraa hir'isa meeqaan naafa 100 naafa jechuudha. Bifa san jettanii hamma guutuusaa dalaguu dandeessu jechuudha. Hamma guutuusaa dalaguu dandeessu. Eegaan kana godhe kan naafe kame 9 lakkoofsa 9 biraan dhufe. Tartiibaan hin deemu jira waan ta'eef asiin kunis dhaamee jira waan ta'eef giseen akka sararoo kanadha. Karra sararamee dhaamee jira. Isinis akka dhaamee jira. Kan dhaameen immoo kan asiinis gubbarratti 8 dhaamtee jirti. 9 meeqa asitti diimaandiin isaa 100 kaaf. Garuu sapilaayin isaa sapilaayin 100 diimaandiin meeqa 300. Kanaan turratti ka sapilaayiratti kanaafuu kana labbatti asiin fixee jira. Garuu asiin meeqaan naafe 200 naafe. Kanaafuu asitti immoo lakkoofsa 3 meeqa diimaandiin isaa meeqa 200 sapilaayin isaa 200. Asitti occupied cell keenya kana as step stone keenya as step kana keessa dabreetiti as dabree warra kana immoo unoccupied cell jennaan nan disintegrated solution jennaan. Kanaafuu meeqa kana jechuun feasible solution keenya akka feasible ta'ee jira occupied meeqa qabna takka immoo kannii fi transportation cost
kostii isaa keessa barreessu meeqa qabna gizee inni adda baafachuudhaaf faasilitii meeqa qabna 3 qabna. Garuu diimaandii meeqa qabna 3 qabna. Kanaafuu jechuun 3 baay'ee 3 meeqa jaaressuu takkaa meeqa 5. Kanaafuu okopaaydii meeqa qabna 5 qabaachuu 1 2 3 4 5 kanaafuu fiisabiliidha jechuudha. Kanaafuu 5 adda baafannee jechuudha. Okay. Tokko isaanii tiraanspoorteeshin koostii isaa dalagamu. Tokko isaa jechuudha. Kanaafuu meeqa jechuudha 4 baay'isuu 50. 4 baay'isuu 50 meeqa 200. 4 baay'isuu 50 hunda isaa gisee walitti dabaltan meeqa 1900 isin dhufuu qabaa jechuudha. Okay. Amma maal dalaguu deemna? Amma inni tokkoffaan maal daleenee jira? Initial feasible solution transportation cost daleen. Test for optimality daleen. Test for optimality innaa hojjennu unoccupied seeliidha hojjenna duruutu. Unoccupied seeliin keenya seelota meeqaa jira? Seelota unoccupied taate meeqa qabna? Unoccupied seeliin F2A F2 bira koota. F2 keenya kana A'n keenya kana kun. Kana asirratti ta'ee jira. Occupied ta'ee jira. Kunis occupied ta'ee jira. Kanaafuu jechuun akkana gadhumne iddoo kana jechuudha. Kanaafuu F2A'n keenya unoccupied okay. Seel keessatti hin goone jechuudha. Okay. Unoccupied seelii fudhanne. Inni lammaffaa ta'u unoccupied seelii kunis unoccupied seelii 8. Kana jechuun F1 project C. Kanaafuu F1 Cnis unoccupied. Okay gataa dhumu ammallee kun kan. Ammallee F3 project 1. Ammallee F3 project 2 unoccupied. Okay. Hinse nama fakkeenya amma ishaan kana hunda isaa occupied goonu. Kana jechuun stepping stone methodin akkamitti hojjetennee yoo laallee jechuudha. Akkamitti hojjetennee yoo laallee salphata akka isinii galuuf jechuudha. Stepping stonein akkamitti hojjetennee yoo laallee stepping stonein irraa eegna kana irreesiin godha. Baay'ee akka isinii galuuf. Bifa baay'ee salphaa ta'een yoo irra deddeebitanii kan hojjettan taate baay'ee isinii galuu danda'a. Irra deddeebi'aatii hojjedhaa. Innaa hojjettan salphatti isinii gala. Gaafiilee garaagaraa momokoraa, kuweeshinii garaagaraa kan qormaatota garaagaraa mokortan baay'ee isinii galuu danda'a jechuudha. Kanaaf salphatti isinii galaa jechuudha. Okay. Amma stepping stoneii innaa hojjennu okay unoccupied seelii qofaaf hojjenna malee occupied seeliif hin hojjennu. Occupied seelii jechuun warra barreeffamni jalatti babarreeffame kana 100 fa'aa amma 4 jala 50 barreesse warra kanaa kanaaf hin barreessinu. Okay F1 biraa dhufnu. Amma fakkeenya unoccupied seel ishii kanaa dhufnu. Iddoo kanatti pilaas godhattu akkanatti. Pilaas godhattu. Innaa pilaas godhattan tiraanspoort gisee pilaas godhattan akkanaa goonu. Innaa pilaas godhattan pilaasiin keenya kun occupation konkolaataa iddoo kanaa ka'eetiti asitti ol ba'a. Kan F1 itti ol ba'a. F1 itti ol ba'e asi qubatee asirraa immoo garuu asitti as ba'a. Kaniifi iddoo lama kana eegasee asi gabbaa takka irraa dhufee iddoo kanatti deebi'a. Okay. Seentuun jalqabaa poozitiiva. Seentuun itti aanu negatiiva. Katti aanu ammaas poozitiiva. Katti aanu ammaa negatiiva. Lakkoofsa tiraanspoorteeshin koostii sirrii jirtu warra taatessa. Maal dalaguuf unoccupied seeliif. Amma fakkeenyaaf 5 jenna. 5 poozitiiva. Hir'isuu jenna bakka inni dhaqee 4 ol ba'e. Maal bakka occupied seelii jirtu qofa deemna malee unoccupied seeliin xu'inu jechuudha. Kanaaf occupied seeliin F1 irra ni jira, F1 B irra ni jira, F2 C irra ni jira. Bakka sanitti deebi'e. Eega naannee bifa kanaan deemuu danda'a. Akkana ta'uu danda'a. Bifa kanaan akkana naanna'uu danda'a. Garuu karoorsa akka waliin godhu sararri innaa sararroo jechuudha. Kanaafuu maayinasii meeqa -4 jennaan. -4 ammallee pilaas jennaan. Seentuun itti aanu pilaas 1 jennaan. 1 kan. Kanaafuu meeqa amma kana laal 5 hir'isuu 4 ida'uu 2ti. Kun lamaan asii ta'uun -4 -1 jennaan. Wanni nu kanna poozitiiva moo negatiiva kan jiru ilaalla. Kunnoo. Kanaafuu 5 ida'uu poozitiiva 5 4 2 takka. Seentuun jalqabaa poozitiiva taate yoo tokko poozitiiva taate tokko negatiiva tokko poozitiiva taate tokko negatiiva hanga bakka irraa fe'isanii deebi'uutti jechuudha. Okay kan F meeqa daleene kan F2dhaa hojjennee jira jechuudha. Kan F2 eega hojjennee
kan F2 egaa hojjenne kalarii meeqa adii meesinu kan F2 egaa hojjenne kan F1C haa hojjedhu kan F1C kana haa hojjedhu okay F1 asirraan gisee kideemne C kunoo kan iddoo kanatti positive godhu plus godhu okay innaan plus godhu occupied cell bakka jirtu qofaan dhaqaan je naannee isa deebi'u qabu okay occupied cell keenya yoon fale asiin akkanas dhufa yoon fale asiin gabbo asa gadaabu asirraa hin ka'a kun asi gadaabu occupied cell iddoo tanna jirti as gaa iddoo kana dhaabe asii tolba asitti tolbeetiti asiin bakka deebi'a okay kanaafuu isa kana kan dura dursu positive 8 jedhe 8 hir'isuun jedhe 9 8 hir'isuu 9 amma asitti na deebi'e ida'uu takkaatiin jedhan seentuun jalqabaa yoo positive taatee aanu negatiiva taate ida'uu takka hir'isuu 2tiin jedhan hir'isuu 2 waliin harkadhee kame eessaan ka'a kunnoo meeqa ta'a negatiiva 2 ta'a jechuudha okay negatiiva 2 ta'a F3A haa hojjennu amma F3A kunnoo kana okay kanaas asirraa hojjedhu positive haa godhu okay innaan asii godhe eessarraan dhaqa dirqama iddoo kana dhaabbachuu hin danda'u kun maal occupied cell keessa dhaabbachuu hin danda'u giseen godhu kanaafuu occupied cell qofaan deema hamma fadhe olillee haa ba'u rakkoon qabu kanaafuu maaliin godha innaa sana akka isinii galu sarara adda fayyadamne haa goonu okay asirraa hin deema asirraa akka atleetiin deemeetiin dhufee eessa dhufa lakkoofsa takka bira dhufa akkana dhufee iddoo kanatti hin dhaabbadha maaliif shan keessa ana koppaayidiin hin jirtu waan ta'eef shan keessa dabreetiin afurra dhaabbadha afurratti eegaan dhaabbadde geengoo uumuu bifa rokkusatii takka uumuuf waan ta'eef meeqa lamarratti hin dhaqa lamaa jira waan ta'eef waliin qaxxaamuru beekaa walirra kiroos hin godhu eegas booda immoo garuu gagadiin bu'u meeqatti takkarratti asitti hin arabadha eegas booda takkarraayin as sagalii gabbu'a sagaliis ni qabdi waan ta'eef ana koppaayidii seelii waan taateef sagalirraayin kallattii meeqa dhufa 3 dhufa 3 irraan eessa deebi'a bakkaan irraa ka'e deebi'a iddoo kanarraan ka'e as deebi'a akkamiin dhufe akkanatti ol kutee akkana dhufee akkana deebi'e akkanatti iddoo irraa ka'e deebi'e kana iddoo kana seentuun jalqabaa poozitiiva taate kun immoo negatiiva seentuun kun negatiiva kun immoo poozitiiva kun poozitiiva kun negatiiva kun poozitiiva kun negatiiva innee lakkoofsa jiru fuudhannaa jechuudha fakkeenyaaf torbarraa kaanee torba poozitiiva torbarraa ol baanee afur bira dhufne afur ida'uu -4 jedhan lamatti as baane +2 jedhan takka gabbaan -1 jedhan sagal tokki baan +9 jedhan sadii gabbuun -3 jedhan kunoo isinii kaa'een jira torba kunoo guutuu isaa walitti dabaltanii meeqanaa dhufe poozitiiva naa dhufe F3B yoo daleen immoo isaa kan F3B kunis ana koppaayidii isaafillee akkasumatti daleen F3B jechuun kallattumaan dhufuu danda'a kana laala asitti ol ba'ee asitti as deebi'ee asirraan dhufuu danda'a maaliif isa gubbaan kan isa gubbaa jiru takkaan okoppaayidii cinattis immoo sagaliis okoppaayidii sadiis okoppaayidii waan ta'eef asumaan deebuu danda'a kanaafuu takkarraa 6 ida'uu jennaan takka olotti akkana 6 ida'uu takka 6 hir'isuu takka ida'uu 9 hir'isuu 3 gootanii waan harkattu as kaa'attanii jechuudha okay garuu ana koppaayiseetii egaa ivaaluwee goone booda negatiiva nu dhufuun qabu lakkoofsi innaa seel of ivaaluweeteriin keenya negatiiva waan nu dhufne hanga nan optimaalitii bira geenye jechuudha hamma optimaalitii bira geenyu hin deemnu the negative value of cell jechuudha seelii keenya negative value of seelii keenya indicate maal nu godhesa improvement is possible ammallee akka improve godhuu dandeenyu nutti himaa jechuudha kanaafuu innaa improve goonu akkamitti negatiiva kana number 2 kan negative 2 kana positive jijjiira hundi isaa evaluation ana koppaayidii jiru positive lakkoofsituu qabu kanaafuu hanga positive nu dhufuun hin deemnaa jechuudha kanaafuu for each unit of shift takkarraa ka'anii seelii biraa dabaluuf total unity cost meeqa nu qannasuu danda'a $2 nu qannasuu danda'a jechuudha kanaafuu amma $2 kana qannasiifannutti negatiiva kana hanga positive deebisuu hin deemnaa jechuudha how unit of reallocated cell to remaining balance keenya supply fi demand keenya table irratti akkamiin goona kan jedhu haaraa demand table kaafnaa jechuudha haaraa kanaafuu stepping stone keenya kamirra dhaabbanna kan isa negatiiva jiru sanarra dheenee daleenaa jechuudha kam jechuudha
F1 C irra deemnaa jechuudha. Kanaafuu saayinii akkam goona poozitiiva ta'e dheenee bira keenya. Innaa poozitiiva ta'e kallattii isa jiru hundarraa karra xiqqaa ta'e smallest quantity of negative positionii keenya sochoofna. Akkamii kan jedhu infallee ilaalama fakkeenyaaf. Amma kwaalitii jirtu keessaa amma negatiiva amma fakkeenyaaf fudhannee amma negatiiva fudhannee negatiiva lama nu dhufeemi okay. Mee irraa haqee isinitti agarsiisu kan nu boluuf jechuu irraa haqee ilaallu okay. Nu ilaallee kamirra F1 CN okay. F1 C dhaami okay. F1 C dhaami F1 C biraa dhufnu okay. Okay. F1 C biraa isii kan isii irratti improve goonaa jenna. Ishiin negatiiva nuuf fide waan ta'eef innaa walirraa hir'isu. Okay isii bira dhufnu. Kanarra kan jiru ollaa isii kan jiru occupied seelii ollaa kee jiru fudhatu. Occupied seelii meeqaa jira? 9 bira ni jira. Takkallee ni jirti. Lamaas occupied 50 qabdi. Unity 50 qabdi. Takkammoo 100 qabdi. 9 100 qabdi. Okay isaan afuran kana keessaa smallest kan taate fudhannaa hin sadiin keessaa kam smallest 9 100 qabdi takka 100 meeqa kana jechuudha. 50tu 100 jechuudha. Bakka 50 jirtu bakka small number jirtu saayinii isaa negatiiva goon. Warra hafe immoo garuu akkuma innaa akkana kaafnu jechuudha. Pilaasii innaa akkana kaafnu saayiniin asii yoo negatiiva ta'e kan immoo garuu noortii jiru poozitiiva. Kan weestii jiru immoo negatiiva ta'e kan saawusii jiru poozitiiva. Akkas goon. Okay kanaafuu innaa as dhufnu dura dursoo eessarraa kana asiin akka walitti deemnu. Kanaafuu 8 kana biratti poozitiiva gisee ta'e 50 keenya ni fudhannu. Iddoo kanaa fudhannu. Amma fakkeenyaaf iddoon dura nuti irratti sararre kun poozitiiva. Kanaafuu meeqa 50 small amma ollaasaa maal jennee occupied jirtu keessaa smallest fudhanneen. The quantity to negative position fudhanne. 100 keessaa 150 keessaa kamtu turre quantity isaa 10 keessaa smallest quantity negative position fudhanneen neemi kan negatiiva ta'ellee batuu danda'u. Kanaafuu meeqa 50. 50 hir'isuu 50 meeqa? 50 hir'isuu 50 0. Kanaafuu bakka tana jechuun occupied seelii irraa hin badaa jechuudha. Kanaafuu as immoo pilaas godha. Kana iddoo tana 50 kannitu. 50 gisee kannitu immoo 80 tun occupied haaraa harkatti jechuudha. 50 keenya. 9 tan immoo garuu kan duraan hir'isnee kan lammaffaa daballe. 50 kanniif kan sadaffaan maal ni irratti. Dhibba kana gisee 50 irraa dandamee qaafa 50 noofaa jechuudha. Takka bira dhuftu. As inni hir'isnee waan ta'eef kan lamma gisee gamana deebiin poozitiiva godhuu qabna. Meeqa jechuudha occupied number 1 150 ta'a jechuudha. Kanaafuu teebiliin haaroonii teebilii kanaa jechuudha kunoo. Teebiliin haaroonii giseenii fi stepping stone dhaan hojjennu kunoo kana. Lama bira ture 50 kun 50 bakka tana dhufe kun dura jalqaba eessa ture lama bira ture. Akkamitti akka ka'e amma walii gallee jirraa jechuudha. Maaliif isa kanarratti improve godhuu qabna. Maaliif isaan negatiiva nuuf fide waan ta'eef. Kanaafuu ollaa isaa kan jiru isaa naannee jiru occupied seelii keessaa lakkoofsa xiqqaa fudhanneen. Occupied seelii 3 yoo jira 3 keessa xiqqaa fudhanna. Kan xiqqaa irra fudhannu kan dura silaa nuti irraa kaane san poozitiiva goona. 50 san isa fudhanna. Kaan irraa akka bakka lama biraa baduutti jechuudha. 50 irratti 50 0 waan ta'eef. Kaan immoo guru tokkotti dabalee tokkorraa hir'ise. Bifa saniini kunoo goonee jechuudha. Kanaafuu asiin meeqa laa takka biratti meeqa takka reefu meeqa turte 100 turte. Amma immoo 150. 9 meeqa turre jalqaba 100 turte. Gisee 50 irraa hir'isne meeqa 50 ta'e jechuudha. Occupied seel. Okay. Haareetti ammaan tana ammaas seel of unoccupied seelii haaraa daleen ammaas. Maal jijjiiramee jira teebilii waan ta'eef. Okay. Unoccupied seeliin keenya F1 dha. F1 yaa daleenu. F1B. Kareefuun tane F1C daleenim F1C ammoo harkatee jira occupied kanaa daleen. Okay. Akkana dhufnee asiin akka deebinee 9 bira dhufnee 8 irraan 2 deebinu. Okay. Kanaafuu 2 meeqa poozitiiv 8 negatiiv irrisuu 8 jennaan. Iddoo 9 irrisuu takka meeqa jechuun poozitiiva 2 seel of baatirii. Hunda isaanii occupied goone bifa saniin daleen. Kunoo kan jalqabaa irratti ilaala poozitiiva goone kattaan irra negatiiva goone kattaan irra poozitiiva goone jechuudha. Hunda isaanii unoccupied seelii kam unoccupied seelii 6 ammallee 7 biraan ni daleena 5 biraan ni daleena jechuudha. Unoccupied ammallee 3 biraan ni daleena. Kanaafuu unoccupied isaan kana hunda daleen. Kanaafuu egaa isaan kana hunda daleene hunda isaanii bira gisee daleedan gisee isin dhufe poozitiiva yookaan 0 yookaan poozitiiva isin dhufe optimal solution ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu solushiniin keenya san optimal jennaan jechuudha. Maal yoommoo garuu seela evaluatorii keenya irratti kan negatiiva nu dhufu taate directly ammaas deebinee improvementii nu barbaachisa waan ta'eef eegammoo garuu improve nu ta'e
occupation keenya likkiidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf jalqaba North West Coastidhaaf akkaatuma Noorzuma dhufeen walitti aanuun tokko giseedhaaf isa tokkotti aanan malee occupation keenya san distributii nuti kana fudhachuu danda'a kan jedhu tartiibummaan keenya. Garuu ammoo optimaalitii irratti yoo amma fakkeenyaaf gisee North West reebu West Shawaa North West Cornerii innaa hojjennu iddoo kanatti amma fakkeenyaaf lakkoofsa lama biratti occupation 50 kan occupation 50 fudhachuu danda'an. Garuu initial feasibility malee optimality miti. Garuu gisee optimal goonee isa kana purpose kanaaf sirreessinu gisee ni filaallu 50 fudhachuu kan danda'an. 50 eenyu akka fudhachuu qabu 8 akka fudhachuu qabdu irra geenye jechuudha. Kanaafuu 50 isa geenye fuuneetiti isaa 8 fi lakkoofsa 8 kanneen lama duwwaa goonee jechuudha. Kanaafuu optimal solution irra geenye self evaluatory keenya irratti innaa hojjennu positive nu ta'e jechuun isaa positive nu ta'e jechuun optimality bira geenye jechuudha. Kanaafuu egaa optimal ta'e tokko isaanii bakka optimality naaree occupation naaree ni jirtu cost isaatiin baay'ifne 50 baay'isu 8 9 baay'isu 50 inni hundi isaanii baay'ifne cost meeqa nu dhufe 1,800 nu dhufe. Garuu North West Coastidhaan meeqa nu dhufe jalqaba gisee daleenu kooliirra gisee nu dhufe meeqa nu dhufe 1,900 nu dhufe. Agartuu 1,900 karaa ammoo garuu gisee optimality bira optimal gisee ta'e immoo garuu inni xiqqaataa jechuudha. 1,800 jechuudha. Kanaaf irra deebitanii bifa kanaan baay'ee dalaguu dandeessu. Inni lammaffaa mode of distributionidhaan akkamitti hojjetama kan jedhu ilaallaa jechuudha. Mode of distribution keessatti naannoo kan namu gaafiin akkuma reefu ittiin nu gaafatti mode of distribution fayyadama hojjedhaa jee isin gaafachuu danda'a. Initial optimal solution dalaga amma san booda immoo garuu mode of distribution method in dalagaadhaa jira. Mode of distribution method gisee dalaydan takka immoo vaamii fayyadama takka immoo list cost takka immoo North West fayyadamaa jedhee nu himuu danda'a jechuudha. Kanneen keessaa keessanitti toleen sadeen keessaa gisee dalee sadeenuu solution tokko dhufuu qabdi. Innaa jalqaba hojjennu sadeenuu tokko dhufuu qabdi. Okay, the same dhufuu qabdi jechuudha. Okay, amma fakkeenyaaf vaam meetidhaan haa daleenu mee wanta North West Coastidhaan akkuma kareefutti mode of distribution haa daleenu. Mode of distribution North Westidhaan haa daleenu. Okay, productiin kun nu kanname matrixiin kun nu kannamee jira. North West innaa hojjennu dura dursoo occupied cell baasuu qabna. Kanaafuu asumarra jalqaba faarmii waan projektii waan irraa eegalla. Faarmiin projektii waan diimaandii 50 qaba supply meeqa qaba 100 qaba. Kanaafuu meeqa asii 50 kannaaf 50 irratti qaban ta'e kanaafuu 50 as jiru kun guutuun ni dhaama. Garuu immoo asirratti meeqaan naafa 50 gisee irraa dhisee 50 naafa jechuudha. Hunda isaa bifa kanaan hojjedhee eegaan fixee booda occupied cell meeqa kun harkadhee jechuudha. Occupied cell keenya harkadhee kanaaf occupied cell taate teebilii haaraa harkadhee jechuudha. Okay, innaa fi mode of distribution hojjennu formulaa qaba. Formulaan keenya jechuun amma fakkeenya x jechuun walqixa ta'a. X jechuun alfaabeetiin buufate u plus v dhaan jira. U plus v dhaan jira. Kana jechuun x keenya tokkoon transportationii keenya kan seelii keessa ni jirtu kana x yoo fudhannee fakkeenyaaf x yoo ne bakka buufannee ammoo garuu supply fi demand irra jirurra dhaabbannee v fi w wajji walqixa ta'uu qaba. Okay, fakkeenyaaf amma akkamitti yoo jenne amma fakkeenyaaf mode of distribution dhaan innaa hojjennu bifa kanaan hojjennu. Okay, faarmii waaniin ammaas innaa mode of distribution hojjennu faallaa maaliitti hojjenna stepping stone. Stepping stone irratti ana occupied cell hojjenne malee occupied cell hin hojjenne. Kana jechuun iddoo kana faada hojjechaa turre malee maal jechuudha kanii fi isa jalatti kan occupied ta'e hin hojjenne jechuudha. Amma solution lamaanuu laa teebiliin kan namaan nu kanname lamaanuu tokkuma. Wanni nu kanname garuu gizeenii fi stepping stone hojjennuu fi gizeenii fi mode of distribution hojjennu deebisaan keenya lamaan tokkuma dhufuu qabu. Gaafumata karaa lamaan dalaguu dandeenya waan ta'eef. Okay, amma haa fudhannu ishee tarkaanfii innaa fudhannu kan jalqabaa occupied cell qofa daleena sadii. Kana jechuun isa kana hojjennaa jechuudha. Initial solution gizee lafaa kaan hunduma isaaniitiifuu u keenya gizee hundi 0 inni furan. Okay, u keenya if jenna. U keenya kuni 0 yoo ta'e v meeqa ta'a jenna. Amma fakkeenyaaf transport costiin meeqa 4 nu kanname. Maal faarmii waan projektii waan costiin keenya meeqa 4 garuu unity meeqa 50 unity itti dhiisama. Costuma qofa ilaallu. Costii qofa ilaallu. Costiin meeqa 4 nu kanname. Okay. Yoo unity amma costii jechuun x kana jechuun costii jechuudha yoo jenne v jechuun ammoo garuu 0 yoo jenne 0 ida'uu meeqaatutu 4 naa kan.
Kana 0 iddoo meeqaati? 4 mataa ishiiti jechuudha. Kanaafuu meeqaan godha? V amma fakkeenyaaf isa labbaa deemu kana hundi V hin kaadha. Jalaan ammoo garuu isa gadi labbaa deemu U hin kaadha. Jalaan ammoo V hin godhee kaa'udha jechuudha. Akkuma isinitti tolee qubee feetanii bakka buufachuu dandeessu. Kanaafuu akkana gaditti meeqaan godhadheeni V hin godhe. Kanaafuu V keenya meeqa? 4 jechuudha. Amma fakkeenyaaf haa ilaallu ishii. X'n keenya inni X jechuun yoonii fi lakkoofsa tiraanspoorteeshinii kana taate 4 taate 4 kana walqixa ta'an jedhama. U'n keenya meeqaan jedhe? 0 jedhe. Garuu V'n keenya meeqaan jedhe? 4 jedhe. Isaan lamaan walitti yoo galee 4 ta'uu 0 meeqa? 4 matuma isaa naa deebisuu qaba jechuudha. Okay. Piroojeektii keenya B bira baay'ee faarmii waanii. Okay. Faarmii waaniin keenya koostiin isaa meeqa? 2. Garuu U'n keenya meeqa asitti? 0. 0 iddoo meeqaatu 2 naa kan. Wanni naa kan nusan meeqa jechuudha? V ta'a jechuudha. 0 iddoo meeqaati? 2ti. Kanaafuu V'n keenya meeqa jechuudha? 2. V asiin kaadhaa jechuudha. Okay. 0 iddoo 2 meeqa? 0 iddoo 2 2 naa kan. Okay. Ammoo piroojeektii siinoo jedhu maaliif? Ana koppaayidii waan taateef hin dabara bira. Ammoo garuu faarmituu piroojeektii C biratti ammoo iddoo kanatti dhibba. Teebilii ennaanii fi peejii itti aanuu gad dabaruutti asii gabbu'e waan ta'eef dhibbi iddoo kanatti dhibbaa jira jechuudha waanii bira. Okay. Waan amma fakkeenyaaf ennaanii fi saksiidii hojjetan yoo turee tursuusin dhufuu baate kan lammaffaa hojjetanii isarraa isa argachuu dandeessu. Akkamii kan jiru ilaalla. Amma waaniin keenya meeqa? Amma fakkeenyaaf amma koostiin nu kenname meeqa? 1. Meeqa yooniin amma fakkeenya koostiin nu kenname 1. Garuu piroojeektiin nu kenname V'n keenya meeqa? 2. V'n keenya kareefuu nu kenname yoo hojii 2. Yooniin meeqa irra 2 irratti dee'een takka naa kan namu qabaa kan jedhu yaada jechuudha. Maaliif U keenya lammaffaa amma ganaan dalagaa waan ta'eef. Kana jechuun formuulaadhaan barreeffachuu dandeessu akka isinii galuuf. Kanaafuu 2 iddoo meeqaati? 2 iddoo -1ti. -1 siqqannas 2 iddoo takkaa meeqa? Takka naan dhufu kunnoo. U'n keenya U2 meeqa? 2 jechuudha. Salphumatti argachuu dandeessu. Yooniin maalirratti amma fakkeenyaaf ishee V dhiisa amma fakkeenyaaf yoonii U keenya -1 ta'e yooniin -1 irra meeqa idee takka naa dhufa? 2. Kanaafuu V'n keenya meeqa jechuudha? 2. 2 fudhadhaa jechuudha. Okay. 9 biraa dhufnu. 9 okkoppaayitii dhibbeef jalaa qabdi waan ta'eef. Okay. 9 biraa dhufnu. 9. Okay. Amma 9 U'niin qaba. V dalagadhee jira. V'n daleen. U akkana labbat dalagee E dalagee. Kunoo maaliif? Ennaanii fi piroojeektii ennaa faarmii tu piroojeektii B giseen hojjedhu isa kanaaf ennaan hojjedhuun U dalagee jira. U'n keenya rawwii hundaaf ni hojjeta waan ta'eef. Yooniin amma meeqa jechuudha? Okkoppaayitii koostiin jiru 9. 9 irra yooniin meeqa dabalee jechuudha? -1 irratti yoo meeqa dabalee 9 naa dhufuu danda'a kan jiru yaada jechuudha. 10. Kanaafuu meeqaan godhee iddoo kanatti V'n keenya meeqa? V3 keenya meeqa? 10. 10 iddoo -1 meeqa? 9. 9 harkadhee jechuudha. 9 harkadhee jechuudha. Okay. Amma jechuudha 9 harkadhee 3 biraa dhufnu 3 meeqa? 200 okkoppaayitiif jalaa. Okay. 3 jechuun asiin innaa kana labbaa dhufnu meeqa jechuudha? U3. Gizee isin akka gadi godhufnu immoo godhu V3. Okay. Kanaafuu V3 iddoo U3dhaa hundaafuu akkasumatti daleetu. U3dhaa meeqa dirqama meeqa naa dhufuu qaba? 3 naa dhufuu qaba. 3 kana koostii kana naa dhufuu qaba. Okay. Kanaafuu reefuun tana V1dhaa V3dhaaf gizeenii fi ka 9 hojjedhu 10 kanneemi dirqama 10 irra yoo meeqa dabalee 3 naa dhufa kan jiru -7. -7 dalagaa jechuudha. -7 harkadhee gartee -7 iddoo takka 10 meeqa? 3 naa dhufa jechuudha. Kanaafuu eegaan kana hojjedhe booda determine CGA gizee hojjennu seelii isaan hundaa isaanii hojjenna. Kana jechuun CGA eenyu hojjeta? Kaniif 14 okkoppaayidii seelii qofa. Kana jechuun 14 ammallee 12 22 23 hunda isaanii hojjeta. Kana jechuun warra maal jechuudha? Okkoppaayidii seelii qofa jechuudha. Okkoppaayidii seelii warra tiraanspoorteeshinii koostii jalaa qaban yuunitiif jalaa qaban qofa hojjeta. Okay. 11 jechuun meeqa jechuudha? 11 jechuun fakkeenyaaf kunoo kan jalqabaa kan 4 kana baana kan jalqabaa. 4 kana innaa hojjettu jechuudha. Innaa hojjennu 4 kana innaa hojjennu inni kun jechuudha 4 jechuun U1 iddoo V1ti je. U1 iddoo V1ti je. Kanaafuu U1 keenya V1 keenya 4 yoo ta'e U1 keenya 0 yoo ta'e kanaafuu meeqa naa dhufuu qaba?
afur naa dhufuu qabaa jechuudha. Meeqa dhufe afur naa dhufuu qabaa bifa kanaan dalaginaa jechuudha. Garuu for unoccupied cell unoccupied cell nurzii stepping sooratu jennee asirratti ammoo garuu unoccupied cellidhaaf tooftaa amma fayyadamne kun isa kanaa wajjin likkiin dhufu jechuudha. Kana jechuun maal fayyadamne reefu for example yoo x jenne x'n keenya walqixa ta'a maal jenne kunnoo asumarratti waa laallu. Kunnummaa asirratti CGN walqixa ta'a meeqa U fi V dha walitti dabalamee koosiin yookaan inni garuu unoccupied cell akkasii miti jechuudha. Kanaafuu dirqama maal godhuu qabna unoccupied cell bira deemuu akkamitti dalagna kan jedhu unoccupied eega occupied cell dalagna booda unoccupied cell ilaallu. Okay, unoccupied cell hunda isaanii biraa deemu. Fakkeenyaaf 8 farmi 1 project C biraa dhufnu. Farmi 1 project 3 kanaafuu asiin gizeetiin asiin takka asiin ammoo 3. Okay. Asiin takka asiin 3 ilaallu. Stepping stone masanii walqixa akka formulaan sanirraa garaagarummaa qabu waan ta'eef formulaan sanirraan garaagarummaa qaba. Okay, asirratti ammoo garuu unoccupied cell naa hojjennu walqixa waan hin ta'iniif jala for above information amma fakkeenyoo tokko fudhanne amma fakkeenyoo fudhanne occupation cell amma kanii fi caa 32 fi U3 fudhate. Caa 32 fi U3 ibduba deebitanii yoo laaltan jaha inni koostiin keenya meeqa jaha garuu U'n keenya meeqa torba V'n keenya meeqa lama torba iddoo lamaa meeqa sagalii fi jaha tokko miti. Kanaafuu formulaa occupied cell kanaan nuuf dhufuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu formulaa akkam goonee hojjenna unoccupied cell san kanarra kan jiru occupation irra dhaabbannee koostii keenya hir'isuu goonaa jiru. Kana jechuun formulaa icheessa kana fayyadamu. Kana jechuun amma caa 13 bira yoo dhufne waan haftu 3 jechuudha. 8 bira kottaa. Waan 8 kana biroo dhufne koostiin keenya meeqa 8. 8 jenna hir'isuu jenna akkana ban. U'n keenya meeqa jenna. U'n keenya meeqa? U'n keenya meeqa? U plus V. Kana jechuun 0 kana jechuun caa 13 biraa dhufnu caa gisee dhufne U'n keenya meeqa 0. Kanaaf U'n isaa kame kan 0 garuu V'n isaa meeqa akkana gabbuutan gaduutti meeqa 10. 10 jechuun iddoo kana soorii lakkoofsa 10 godhuu qabdu 0 dabaltanii bakka sanatti 10 iddoo kana 10 ishii akka isinii galuuf 10. Kanaafuu gisee walirraa hir'istan meeqa caa meeqa 8. 8 iddoo 8 hir'isuu 0 plus 10 meeqa negatiiva 2. Okkame fakkeenyaaf tokko haa fudhannu amma isa kanaaf 3 2 daleenu kan dheeraa ta'e 3 2 projektii faarmii 3 unala 6 jechuudha. Okay, 6 fudhannu. Okay. 6 keenya 6 jenna 6 hir'isuun jedha. Kana bane U'n keenya meeqa 6 minus 7 minus 7 minus 7 ida'uun jedhaan V'n keenya meeqa akkana gadu 2 minus 7 ida'uu 2 gartee akkasii sanboota waan nu kanne positiiva moo negatiiva hunno 6 minus duwwaatu negatiiva ta'u meeqa jechuun positiiva meeqa dhabe 10 akka dhufe jechuudha. Amma 3 takkaas ilaaluu dandeessu. 3 takkaas ilaaluu dandeessu. Kana jechuun faarmisirii projektii A jechuudha. Kana jechuun torbaa minni torba ida'uu jettan torba hir'isuu jettu akkana bantanii yuutilii wanti isaa meeqa faarmisiriin U'n isaa minus 7 garuu ammoo garuu V'n isaa meeqa 4. Kanaafuu meeqa 4 kanaafuu meeqa dhufe positiiv 10 dhufe jechuudha. Garuu optimal solution biran keenya maaliif waan abtu 3 reefuus akkuma reefu arginetti asirratti ilaa vaameet mode of distribution illee negatiiva dhufe jechuudha. Negatiiva 2 akkuma kareefu negatiiva 2 dhufetti tooftaa lammaffaatiin gisee hojjennu jechuudha. Kanaafuu eessarratti jechuudha lakkoofsa 3 yookaan ammoo faarmii waan projektii C irratti jechuudha. Isa ammallee jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaafuu hinsi negatiiva 2 yoo dhufe improve godhuu qabna karaa maali par unity lamaan jechuudha. Kanaafuu improve solution gisee hojjennu akka reefu stepping stone irratti hojjenne saniti hojjennaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf isa biratti positive goonla. Isa bira positive jennee occupation naannoo isaa jirtu occupied cell wajjin waliin baay'isnee isa bira positive kunnoo positive akkana gabbuutan karaa sagaliitti. Sagal biraan akkana karaa takkaa dosiisti. Asiin immoo karaa lamaa dosiisti. Isaan keessaa lakkoofsi xiqqaan kame 50. 50 san biratti immoo seeliin isaa dirqama 0 tokko. Maaf 50 ida'uu 50 meeqa 50 irra 50 irraa 50 irrisi 0 ta'u okay. Ammoo kana plus godhu 0 ida'uu 50 ta'u okay. Sagal bira kootu sagal bira gisee dhufne immoo hir'isuu meeqa sagal hir'isuu 50 gisee godhame 50. Ammoo ida'uu godha asitti positiiva seentuun kullaalee iddoo sanatti positiiva waan ta'eef 50 ta'u haara teebilii hojjenna. Teebiliin innaa hojjenne teebilii isaa kana nu dhufaa jechuudha.
kana waanii 150 kan lama biraan kaa akkas dhufu. Okay, amma saareetti UVV hojjennaa jechuudha. Okay, UVV hojjenna. Kun kafee kanarraa kaatanii ilaaluu dandeessu. Amma fakkeenyaaf karaa gabaabaatti amma fakkeenyaaf lakkoofsa 4 kana U meeqa yoon godheen V meeqa yoon godheen naa dhufuu danda'a jee yaaduu qabaa jechuudha. X 4 lakkoofsi lama walitti dabalamee 4 naa kan nu qaba. Kanaafuu amma fakkeenyaaf U yoon 8 godhe V meeqa darqabuu qaba dirqama -4 tokko -4 ida'uu 8 meeqa 4 waan ta'eef. Kanaafuu 4 kun 4 asii fudhannaa jechuudha. Okay. Isa biraa okkopaayir seelii biraa jiru. Ammallee piroojeektii sirii biraa jiru. Okay. Asitti yuun keenya meeqa yuun kun akka tarree tanaaf guutuudhaaf yuun kanuma waan ta'eef. Okay. Sapilaayiin keenya meeqa jechuudha? Sapilaayiin keenya asitti 100 garuu wanti keenya tiraanspoorteeshinii yuunitii 50 garuu 8 qabna. 8 kana asirra garuu faarmi waaniin yuu meeqa qaba 8 qaba. 8 irra yoo meeqa dabalee 8 akkana naa dhufuu danda'a kan jiru yaadaa jechuudha. 8 irra yoo 0 dabalee 8 mun dhufu kanaaf V3 keenya meeqa 8. Kanas akka keessu kun ammoo garuu kanas akka keenyu kun innaa booda hojjennu isteepitti aanu keessatti yoo isarra dabalee nu dhufu baate sirrii miti jechuuf duuba deebinee hojjenna. Ishii isaa dhumma fakkeenyaaf kan 3 kana biraa dhumnu 3 haa dhumnu fakkeenyaaf 3 jechuun V'n keenya yoo 3 ta'e injaa V'n keenya yoo 3 ta'e laal V'n keenya yoo 3 ta'e maali V'n keenya yoo 3 ta'e U'n keenya meeqa yoo ta'e 3 naa dhufa kan jiru. V'n keenya ilaala amma reefu V maaliif piroojeektii kanaaf hin dalageemi V'n keenya 0 ta'e 0 ida'uu meeqaatu 3 naa dhufa 3ti. U'n keenya 3 jechuudha. Okay. Hunda isaanii biroo dhufte takkuma isin dhufu qaba. Amma fakkeenyaaf 3 ida'uu 0 meeqa 3 mana dhufu. Amma olaa dhufnu asitti haa deebinu bakka kana 8 tanatti. U'n keenya meeqa 8. Ammoo garuu V'n keenya meeqa 0. 8 ida'uu 0 meeqa 8. Isuma sii deebisee dhufu qabu. Gisee hojjetan. Okay. 9 biraa dhufnu. 9 biraa dhufnu. Okay. 9 keenya V'n keenya meeqa 0. 0 irra yoo meeqa dabalee 0 irra yoo meeqa dabalee 0 irratti yoo U2 dabalee 9 naa dhufuu danda'a kan jiru yaadaa jechuudha. Kanaafuu dirqama 0 irra meeqa dabaluun qaba 9 dabaluun qaba. 0 ida'uu 9 meeqa 9. 9 isa naa dhufe jechuudha. Okay. Takka biraa dhufnu. Takka biraa dhufnu. Takka biraa dhufnu. Okay. Takka biree naa dhufnu. Takka maal qaba? Takka ittiin tun naa dhufuudhaaf U2 qaba. Ammallee takka V2 qaba jechuudha. V2 qaba. Okay. Yoo meeqa takka naa dhufuudhaaf reefuu innaa hojjennu V2 amma hin hojjetamu. Hanga ammaa jechuudha. Amma ganaa hojjennu. V2 akka waan hin jirreetti ilaala. V2 ammoo garuu innaa ammallee U2 daleenee jira. Maaliif reefu gizeeniif 9 daleenu kanaaf innaa daleenu U2 daleenu. Yoon hin meeqa 9 irra dabaleen takka harkachuu danda'a kan jiru yaadnaa jechuudha salphumatti. Kanaafuu meeqoo dabalee 8 yoon hin dagalee -8 yoon hin dabalee takka hin dhufu. Kanaafuu meeqa jechuudha takkaan naa dhufaa jechuudha. Kanaafuu eegaan akkana godhee ana koppaayir seelii amma adda baafanna. Reefu ana koppaayir seeliin keenya inni jalqabaa meeqa ture inni jalqabaa kam ture waan haftu sirii. Garuu amma immoo garamii deebi'ee koppaayir seelii isa kana 50 kana karaa kana finne waan ta'eef koppaayir seelii meeqa dhufe kanuma jalqabu wanta nu dhufe jechuudha. Gisee kaasnee yoo inni isin garsiisu taate. Okay. Okay. Kaniif amma kunno duratti meeqa ture 50 kun iddoo kana ture. Garuu ammoo giseenii fi negatiiva nu dhufe shiifti goone bifa kamiin akkana goone bifa seentuu isteepingi zoonii irratti hojjennee turreen sanii jechuudha. Okay. Innaa hojjennu foormulaan ammoo sanuma. Ammallee meeqa nu dhufe amma fakkeenyaaf ana koppaayir seelii isii tanaame 2 fudhadhaa. 2 hir'isuun jedhaan hammattuu keessatti 2 teenyitu yuunisii meeqa 8 8 jedhe hir'isuu jettanii ammoo garuu hir'isuu ida'uu jettanii iddoo kanatti ida'uu gootu ammoo garuu V'n isaa meeqa -8 meeqa nu dhufe -8 kanaafuu meeqa poozitiiva 2 nu dhufe. Okay. Tokko randamilii keessaa daleenu amma kanaa daleenu sirii waan yaa daleenu. Kana jechuun faarmi sirii piroojeektii waanii ishii kana jechuu haa daleenu. Okay. Isa faarmi sirii piroojeektii waanii naa daleenu torba jenna. Torba hir'isuu jenna. Hir'isuu goonee hammattuu bannee
torban keenya kun u meeqa qaba? u 3 qaba. u 3 isaa kan hir'isu v'n isaa immoo meeqa? -4 iddoo -4 gootu. Kanaafuu meeqa nu dhufe? u torba hir'isuu -4 ta'uu 3 meeqa poozitiiva meeqa dhufe? 8 dhufe. Amma laala agartanii hundi isaa amma maal dhufe? Kan reefuu irratti negatiiva dhufe kan isteeppii jalqabaa irratti. Garuu gizeenii fi seel of evalueetarii keenya hojjennu meeqa nu dhufe? Poozitiiva yookaan 0 yookaan poozitiiva dhufnaan optimaal jennaan. Kanaafuu nana seel of evalueetariin keenya naniin isaa tokkoon isaa negatiiva ta'uu baannaan maalirra geenyee jira jechuudha? Optimaal solution irra bira geenyee jira jechuudha. Kanaafuu distribution kostiin isaa meeqa? 1650 jechuudha. Kanaafuu bifa baay'ee qal'aa ta'e kanaan nu irra deebitanii hojjettanii isinii galuu danda'a. Garuu innaa hojjettan ani amma noorzi weestiidhaan hin dalageemi garuu okkopaari seeliidhaaf garuu immoo isin vaamiinis dalagaa liistii koostii meetodiin illee dalagaa. Kanarraa kanummaa kana raawwannu ta'a. Warbi jedhee korsii biraatiin walitti dachaana. Nagaatti laayik sabiskiraayib godhaa. Waan isin hin galee yoo jiraate koomentii godhaa kan waliin laallu ta'a. Nagaatti.